ilmaan sun guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jechuudhaaf bakka ammeenyaa olaanaa itti dalagan. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareegaan gagga'u waan hanga ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaati. Har'aati bitta bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabe yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu har'allee Oromoon bilisummaadhaaf har'allee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka ofiitteeffachuu barbaachisu irraa kan ture jechuudha. Wakati kami torban harra mazan hukun wakati kami torba Babar macam sulama Honna finfinne la bahe Balagara nuhu jammer Idon indisi nuhu Itaya kuna makasani Harras makum sakuna muka sanjala Itaya timala bahe Finfinne okamo Sugara bila tunnatin hatu fe itaya Oromoon nuti tokko kiristaanasi islaaman jedhina oromummaatti amanaati tokko ta'a wajjinin nyaanna wajjinin dhugne enne gaafasat han kiristaanaa kophaatti han islaamaa kophaatti allee qopheessinennaan nu walumatti makamnee nyaanna jennet akkanumatti dubbanne walitti makamnee nyaanne lammaffaa biyya hundumaatu waliin geenyu otuma deemnu biyya hundumaa geenye dheeraa tokkaa deebinummoo dheeraatti waggaa 25 masqala darbe kana achirratti nu dhaabani nullee hidhamnee waggaa 7 hidhameetan obbolaan koo baay'een dhumanii baay'een hidhamanii har'a maqaa isaanii lakkaa'ellee waliin ga'u kan akka Maammoo Mazammir kan akka Taaddasaa Birruu kan akka Dajjaamaa Kabbadaa kan akka Mokonnin Qanyaa Mokonnin Wasanuu kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa nama macaafituu nama du'e dhabne baay'eedha nakka Seefuu Tasammaa lakkaa'etti hin ba'u nakka Saasaa sadatti dheerata dubbi kan hundumaa Oromummaadhaaf dhabne har'a moo har'asiin nu ga'eetti waggaa 27 kunoo har'as dubbii kanasitti malee waaqa kanaan naga'e gaasanaa jedhame galata jedha. Oromoon gaafa ijaaramee humni tokko ta'ee duulaa tureefi ibirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka ture inni hundinuu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon asii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarame qabaachuudhaan wal dhagahuudhaan
Garuda Bakari Jalewan Nunya Radikan Sararani Galman Garuda
namni keessa gubame malee hin barbadu